Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis barreesse boqonnaa 7 lakkoofsa 37 dhaabannee dubbifannu. Gooftaan isin haa eebbisu. Boqonnaa 7 37 hamma 39tti. Akkas jedha maqaa gooftaa Yesuusiin. Guyyaan dhumaa ayyaanichaa guyyoota sana hundumaarra caalaa guddaa ture. Guyyaa sanatti Yesuus ka'ee dhaabatee sagalee isaa ol fudhatee namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu haa dhugu. Namni anatti amanu akkasuma haa godhu. Macaafni akkuma dubbate yaa'aan bishaan jiraataa garaa isaa keessaa hin burqa jedhe. Inni dubbii kana waa'ee hafuura qulqulluu isa warra isatti amananii fudhachuuf jiraniif dubbate. Inni iddoo ulfina isaatti waan olii hin fudhataminii fi hafuurri qulqulluun amma iyyuu hin kennamne ture. Amen. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hamma 3tti dubbifan. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoostee jedhamee beekame yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii hiikaan inni durii garaa tokkoon iddoo tokkotti yookaan immoo yaada tokkoon jedha. Inni kun xinnoo ishee laaffiseera. Hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Diingata huursaan waaqarraa akka bubbee bubbisuutti dhaga'ame manicha kana isaan keessa jiran guute. Arraba abiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atanii gargar tamsa'anis. Arraba abiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atanii gargar tamsa'anis wanti akka arraba abiddaa kun tokkoon tokkoo isaan irra ta'an. Waa'ee fannoo fi waa'ee hafuura qulqulluu dubbachuun baay'ee entuuziyaastikii na godhanaan. Dubbadhee sin fixu, dubbadhee sin quufu, dhaga'ee sin immoo hin quufamu. Siniifis akkasuma jedheen amanaan. Maaliif jalqabni jireenya keenya fannoo fi argamuu hafuura qulqulluu gidduutti raawwatee hafe. Gidduutti raawwatee hafe. Wanta akka kanaas immoo exciting hin jiru. Guyyaa kanaaf Waaqayyoo haa galatu. Ameen hin jettanisin. Dhuguma guyyaa Pheenxeqoosteef ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Maali isinuu akkuma warra Luutiraanii natti taataniioo? Guyyaa Pheenxeqoosteef galanni Waaqayyoof haa ta'u hin jedhe. Dhuguma keessumaa warri Gentiles jedhamnu nuti isa kanaaf ameen hin jennu yoo ta'e nun gallechuudha ammayyuu. Nun gallechuudha. Maaliif jennaanu nutu gaafas dhalanne gatii ta'eef. Nutu gaafas argamne gatii ta'eef. Sababa argamuu keenyaaf fannoo yoo ta'e iyyuu dhumni isaa garuu Pheenxeqoosteedha. Isinii galeera waan hin jedhe sababni argamuu keenyaa fannoo irratti raatifaayii yoo Waaqayyo akka nuti argamnuuf gooftaa Yesuus Waaqayyoon gammachiise iyyuu kiraateriyaa isaa fannoo irratti fixe bakka yaa abbaa koo kwalifikashiniin ijoolleen kun si fuulduratti argamuun isaaniif ta'u ani raawwadheera jedhe miti du'aa ka'ee booddee aarsaa kaffalee isa sababni isaanii guddaan garuu yoo mireen erga golgichi tarsa'ee nuti isatti kan dabalamne yoo jettan gaafa Pheenxeqoosteeti. Kanaaf Pheenxeqoosteef ammayyuu galanni Waaqayyoof haa ta'u. So what is memme amma waa'een Pheenxeqoostee big dealii dhaare Pheenxeqoostee miti big dealiin hafuura qulqulluu argamuu isaati malee big dealiin. Pheenxeqoosteen kakuu moofaa keessatti iyyuu kabajamaa jiraateera. Waggaa kuma meeqa? Seera ba'uu keessatti dhaabbate indaa'um irra deebi'ee Waaqayyo seera Leviticus maanni Leviticus in Oromiffaani? Lewwota seera Lewwota boqonnaa 23 lakkoofsa 1 irra dhaqxanii yoo dubbifattan immoo Musee ijoolleen Israa'el ayyaana kana sadan akka isaan naaf kabajanitti naa himeedheetu ayyaana Passoverii, ayyaana First Fruitii fi ayyaana Harvestii akkatti me yaadattu. Passover ija ishee jalqabaa fi guyyaa sabsi Oromiffaan.
Shaavut isa jedhamu. Pheenxeqoosxeen maqaan isaa inni biraa guyyaa sabsiin sassaabamu jedhamee beekama ture. Shaavoot Hibruun isaa. Achirratti maaltu ta'e? Hafuura Waaqayyoo dhangala'e kun kakuu moofaa keessatti kan laatamedha. Garuu kakuu moofaa keessatti haa laatamuyyuu malee sadan immoo dhufaatii ilma Waaqayyoo Gooftaa Yesuusitti nu agarsiisu turan. Mitiire Paasooverin yerootti dhiigni hoolaa qalame ijoolleen Israa'el ergamaan du'a balbala isaanii dura darbe achii bahanidha. Hoolaan kakuu haaraa keessatti nuuf qalame immoo eenyudha akka nuti baanuuf? Eenyudha? Gooftaa Yesuusidha. Faristi fruutiin immoo maal agarsiisa? Dhala namaa keessaa fruutii jalqaba du'a keessaa kan deebi'ee dhufe ilma Waaqayyoo Gooftaa Yesuus. Gooftaa Yesuus duwwaa akka ta'e agarsiisuudhaaf. Kanaaf the first fruit of humanity kan deebi'ee du'a isaatiin immoo du'aa kaase ilma Waaqayyoo duwwaa ta'e agarsiisuudhaafidha. Harvestiin immoo hafuura Waaqayyootiin Jiwishii duwwaa miti. Gentilesis dabalate, Greekis dabalate, haame sassaabe mootummaa Waaqayyootti akka gashuuf immoo eenyutu ergame? Eenyutu ergame? Hafuura Waaqayyootu ergame jechuudha. Gabaabamatti Passover, first fruit and the Shavuot. Gooftaa Yesuusumaan nu agarsiisuuf jedhaniiti achi kan jalqaban. Amma garuu waa'ee Pheenxeqoosxee dubbatameen dhumu isiniin jedheera. Mata duree gurguddaatu qaba. Isatti galuun narra hin jiru har'a. Isatti galuun narra hin jiru. Garuu ammayyuu irra deebi'ee signifikaansii jireenyuma waldaa kiristaanaa keessatti iddoo guddaa kan isaaf kennu maalidha isa jedhu duwwaa irratti haasa'uun barbaada. Maaliif yoo achi keessa mata duree isaa hundumaatti galle yeroon nun ga'u gatii ta'eef garuu hafuurri qulqulluun dhufuun fayyisuu Waaqayyoof isteeppii isa guddaa ture. Fayyisuu Waaqayyoo dhugoomsuuf. I don't know fayyisuu isa jedhu Oromiffaan baay'een salphata malee salvation yookaan immoo redemption. Amma isa keessaa isa guddaaf isa tokkodha. Malee hafuurri Waaqayyoo dhufuun eventii mata'ee darbe miti. Hafuurri Waaqayyoo by the way duruu jira ture. Hafuurri Waaqayyoo kakuu haaraa keessa duwwaa miti kan inni jiraate. Mitiire? Maaltu dhufere gaafa sana isa jedhu xinnoo shaarraa waan xinnoo haaraatti dabaluu kan nufu wanta hojii Waaqayyoo raawwachiisu paaworii Waaqayyootu humna Waaqayyootu dhufe. Greek gaafa barreessani Numa jedhanii barreessan. Numa jechuun hafuura the breath of God jedhanii barreessan. Warri Hibrootaa garuu gaafasicha farista handi kan experience godhe warri Hibrootaatti gatii ta'eefi Brezii Waaqayyoo gaafa sana humna nuu ta'eedhan isaan immoo ruhaak jedhan. Ruhaak jechuun the energy yookaan immoo the power jechuudha. Powerii nuu ta'e hafuura Waaqayyoo isa jiraataatu humna ta'ee nuu mul'ateedhan. Baga humni Waaqayyoo nuu mul'ate. Ameen hin jettanii isa kanaaf. Ela jira ture so maayinni kun adda kan isa godhu yoo ettani Hibroota warra farista handi experience godhani warra Pheenxeqoosxee ruhaak powerii Waaqayyoo energy Waaqayyootu mul'ate. Enerjichi immoo maal gochuuf mul'ate yoo jedhani screenii kootti naafuf taa'e maal gochuuf mul'ate maal jijjiiruuf mul'ate yoo ettani waan baay'ee dhagaa isa amma Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37 irratti dubbanne sana fiixaan baasuuf Gooftaa Yesuus dubbate sana fiixaan baasuuf mul'ateedha. Maal kanneen bote jiraate hundinuu jedhe miti Gooftaa Yesuus iyyee Passover irratti. Passoverin ta'ee booddee guyyaa 50ffaatti kan Pheenxeqoosxeen ta'e waan ta'eef Gooftaa Yesuus lafarra jira ture iyyee ayyaana sana irratti argame kanneen bote yoo jiraate hundinuu dhufee bishaanicha haa dhugu. Kanaaf sila gaafan dubbisu sagalee koo kan ol kaase. I wish hamma Gooftaa Yesuus ol kaase ton ol kaaseera ta'e. Iyyeedhaam kan namatti tolu immoo kiraateeriyaasaa Gooftaa Yesuus badaa hin guddisne kan maal godhe jiraate hundinuu jedha maaloo. Dudubbadhaa kaa hin bullukti. I know as keessa akka eesiin hin jirre har'a barreeyanii eesiin achisa gubbaa keessa hin hojjetu as keessa akka hin hojjenne har'an bare. It's okay hin deebi'a. Iyyeetum kanneen bote jiraate hundinuu dhufee
afuura kanatti hadugu narraa hadugu isa kana dhugu hundumaa keessa immoo maaltu dhangala'e jedhe gooftaa Yesuus yaa galaanaatu dhangala'e afuura isaa sinirratti dhangalaasee galaananni sin keessa guute waaqayyo haa eebbifamu maaltu dhangala'aa jira gaafa lallabnu gaafa faarfannu gaafa dhugaa baanu gaafa ollaa keessa deemnu ifti waaqayyo gaafa nurraa mul'atu fooliin naardosiin ishittuu waaqayyo gaafa nurraa arga'u urgaa'u magaala gaararraa taanee gaafa calaqqisnu yeroo hundumaa yaa icha galaanaa afuura waaqayyootu ammayyuu lubbuu haamee mootummaa waaqayyootti gashuudhaaf dhangala'aa jira jechuudha haamee gashuudhaaf sassaabee mootummaa waaqayyootti gashuudhaaf kan ammoo jedhe kamtu argateennan kan neebote hundumaa jedhe kan maal ta'e hundumaa otoo kan barate hundumaa jedhe ta'e akkam taane turre kan soorome hundumaa otoo jedhe ta'e akkam taane turre kan dhaqee waggaatti si'a tokkitti akka Makkaa Madiinaa Jiwishiin dhaqee du'atee galee hundumaa otoo jedhe ta'e akkam taane turre kan immoo resume gaarii qabu kan fira gaarii qabu otoo jedhe ta'e akkam taane turre gooftaa Yesuus garuu namni hunduu haa dhaga'uudhaaf miliyoonota achitti sassaabamanii paasoverii kabajan gidduu dhaabbateetu no amma bishaan dhangalaasuun isa feera ibsaa ibsuun isa feera maaliif jennaan bishaan jireenyaa ana jedheetu bishaan jireenyaa ana inni sin dhangalaastan sun ifti sin ibsitan immoo anuma ifti biyya lafaa jedhe booddee amma garuu ana duwwaayyuu dhifa miti sin duwwaatiyyuu ana duwwaatu bishaan jireenyaa miti isinuu bishaan jireenyichaa akka dhangalaastaniif isinuu dukkanatti akka iftaniif kun siniif haa ta'uudhaaf warri dheebottan koottanarraa dhugaatii dhangalaasaa jedhe gooftaa Yesuus yatoo namaa gale kun akkam ameen nama ichisiisa aniifati kan dhangalaasnu har'a hafuura waaqayyoo sakanya keessa garaa guuteedha tokkoffaa kana galmaan ga'uuf dhufeedha Energiin kuni by the way powering kuni kakuu moofaa keessatti ture garuu nama wajjin jiraatu akka dhangala'aa bishaan yeroo hundumaa nama keessaan dhangala'u yeroo hundumaa yaadattu kakuu moofaa keessaa jalqaba ruhaakiin kan irra bu'e jalqaba akka seenaa macaafa qulqulluutti namni jalqaba powering hafuura qulqulluu irra bu'e Yoosefidha hello eenyuudhaan jedhe Yoosef dura eenyumtu paawrii waaqayyoo hafuura waaqayyoo irra dhufee abjuu hiikanii hin jiru ture isa dura sin turre parpasii hojii tokkoof jecha paawriin kun dhufnaani abjuu mootii biyya Gibxitti maal godhe hiike isa booddee immoo Exodus keessatti 31 irratti Museen namicha filate akka mana ijaaruuf artisticha Bezala'aal moo Bezala'aal jedhama maqaansaa badaan pronounce gochuun sana rakkisa Bezala'aal miti Bezala'aal irra dhufe isa booddee raajota irra dhufe haa ta'uuti garuu ruhaak yookaan immoo paawrii waaqayyoo inni bara Pentekoostee dhufee fi inni bara sanaa maaliidha addummaansaa yoo jettani addummaansaa inni bara si handi piikdiidha namni hundumtu hafuura kanaaf iddoo buufataa hin ta'u eenyufaatu waaqayyo warrattiin ergaasaa dabarfachuu barbaadutu waaqayyo piikii godhee raajiitti dabarfatee waan hojjeteetu biraas akka malee keessa hin jiraatu ture temporariidha jechuudha garuu bara Pentekoostee anaaf si keessa erga amannee kaasne yaa galaanaa ta'e nama hunda haa obaasuuf ifa ibsu ta'e nurra haa ifuudhaaf gaara dukkana keessatti haa ibsuudhaaf bara hundumaa nu keessa buufatee jiraate attam nama ayyaanota meedhanuti hin caalle jechuudhaan warra sanarra Kiristoos irraa kan ka'e eenyurraa kan ka'e takka gaafa akka jedhan namni maaliif akka shunturu naan galu hin caalle jechuudhaan dandeettii keenya irraa kan ka'e otoo hin ta'in garuu maalirraa kan ka'e Kiristoos isaaniifoo jedhamiti inni Ibroota barreesse boqonnaa 7 kakuun isaaniif raawwatame kakuu isa bara sana raawwatame hin caalaa'edha ansin hin galle kakuun nuuf raawwatame kakuu moofaa raawwatame irra hin caala maaliif jennaan yoo barreessaa Ibrootaa boqonnaa 7 dhaqxanii gaafattani inni kakicha raawwates kakichis
isuma mataasa Yesus ilma Waaqayyoon isaanii raawwateedhaan. Siningal isuma mataasa eenyuun raawwate? Yesuusin raawwateedha. Akkamitti ennaan ofiisa aarsaas ta'e ofuma isaammoo kan aarsaa dhiyeessus ta'e waa'ee isaaniif Waaqayyotti ol galee bara baraan waan xumureef jedha. Oh my God. Kanaaf jechuudha kanarraa adda baasu yeroo hunduma afurri dhangala'u nu keessa jira jechuudha. Afurri ibsu nu keessa jira jechuudha. Afurri urgaa'u nu keessa jira jechuudha. Kanaaf miti Phaawulos Qorontos lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti akka yeroo baay'ee zuumii irratti sin barsiise isinoo bara Museerra warra caaltaniidha jedha. Mitire keessumaa boqonnaa 3 dhaqxanii dubbifattan Museen Waaqayyoodhaan arguuf iddootti Waaqayyo argamu itti ol galuutu irra ture. Ol galee gaafa inni gadi ba'u adda isaa namoonni ilaaluu hin dadhabu turani. Bara seeraayyuu namni ol galee bichaa gaafa calaqqisu yoo akkas gochuu danda'a ta'e isin garuu warri afurri Waaqayyo yeroo hundumaa isin keessa jiraatu. Yeroo hundumaa jedhame maalo. Isin garuu warri afurri Waaqayyo yeroo hundumaa isin keessa jiraatu akkam kana caala haa calaqqistani reedha. Oh my goodness. Hin calaqqistaa mati. Eenyuun Yesuusin jedha maalo. Hin calaqqinu gooftaati. Eenyuun jedhaa ka wangeelatoodhaan. Inni karaa Kiristoos urgooftuu Waaqayyotti tolu godhee nu filate haa galateeffamu jedha miti Phaawulos. Urgooftuu eenyutti tolu? Waaqayyotti tolu. Ati ko gaafa Waaqayyo si sunfatu satti tola. Maaliif? Yesuustu sirraa urgaa'a. Kun haa ta'uudhaaf immoo jedhe Phaawulos Qorontos lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irratti isatu bakka isaanii bu'ee xurii isaanii fudhate. Haleluuyaa. Eenyutu bakka isaanii bu'ee xurii isaanii fudhate. Yaa abbaa yoo qobaa isaanii ilaalte iji kee ilaalu isaan xuriidha. Garuu waan isaanii akka argaman barbaaduuf immoo ani bakka isaanii xurii isaanii fudhee fannoo tolan ba'a jedhe gooftaa Yesuus. Fannoo tolan ba'a achirratti immoo xurii isaanii abaarsa isaanii cubbuu isaanii cinqaarsee narraa wadhee bu'a jedheetu gooftaa natti tolaanaan keessuma iddoo sana. Kan akka Qorontos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 garaa koo na cibsu hin jiru. Inni isa cubbuu hin qabne Yesuusin bakka keenya maal isa godhe? Cubbamaa isa godhe. Maalaa taanuuf? Qulqulluu Waaqayyo akka taanuuf jedhama. To be the righteous of God in English direct qulqulluu Waaqayyo akka taanuuf. Bakka keenya kanaafu gooftaa Yesuus qulqulluu Waaqayyo taane Waaqayyo ijaan Waaqarraa afuura isaatiin akka nu argatuufi gooftaa Yesuus xurii keenya abaarsa keenya fuudheetu bakka keenya bu'ee fannifame. Kanaafu fannoon ikko gaafa ilaalanii hin bareedum. Bareedaay warra kaateediraaleetu gara anget geexiif jooroo geexitti qayyare malee. Na dukaartuy warra kaateediraalitu geexii mormaaf geexii gurraatti geeddarate malee masqaliin wanjal maqcaadhaam akkamitti bareeda. Hin bareedum. Muka abaarsaa jedhamiti seera uumamaa keessatti immoo hundaa'u. Mukni abaarsaa akkamitti bareeda. Nuuf jedhee abaaramee achirratti fokkisaa amala keenyaa, fokkisaa cubbuu keenyaa, maggaarrajaa du'aa firdii du'aa nuu tarsaase Yesuus achirratti. Haleluuyaa. Har'ayyuu Waaqayyo gaafa fannoo ilaalu anaan ilaala. Isa cubbamaa sana, isa amala gaarii hin qabne sana, isa tortora. Lafarratti gaafa na ilaalu garuu isa dhiigichaan immoo miiccatee qullaa'e. Haleluuyaa. Isa sagammachiis mucaa koo dhiigaan isan bitadhe Golgoota irratti isan cubbuusaa karaa ilma koo Yesuus Kiristoos isan fanniseefi hundee jedhee nu ilaala. Har'ayyuu fannoo gaafa ilaalu Waaqayyoon gammada seetuusin. No. Anaan gaafa ilaalu gammada nama fayyisana, nama araarri ta'eefi sana, nama ifti ta'eefi sana, nama salphinni isaa tarsa'eefi sana, nama duuni isaa awwaalameefi sana, nama Yesuus Kiristoos gatii kaffaleemi sana gaafa ilaalutti kaffala malee itti gammada malee isa dura nama jirutti Waaqayyoon gammadu ture. Penteqoosteen kana dhugeesseedha. Maal godhe? Kana dhugeesseedha. Itti naafuuf maaloo? Kana dhugeesseedha.
lammaffaa yoo ettani lammaffaa immoo maal godhu ettan warra fayyise kana hundumaa fayyise qobaatti dhisne tokkummaa isaanii restoorii godheedha. Maal isaanii restoorii godhe? Waan baay'eetu haara'e garuu waan dhugaa waan fiixaan ba'e isinitti maan jiram waan fiixaan ba'e. Lammaffaa waaqayyotu ifuma isaa godhatee nu keessa jiraachuudhaaf filate isa ndaamittan deebi'a. Sadaffaa immoo unity saba isaa restoorii godhe waaqayyo. Pentecoste dura waa'een waldaa mystery ture. Clearly hin jiru. Clearly my kingdom jedha. Waldaan kingdamitti bakka buuti yookaan immoo indaam Israa'el maatii koo jedhamiti qomoo koo jedha ture malee hin turre. Waldaan garuu clearly kan isheen ijaaramte Pentecoste irratti kan isheen immoo maqaan ishee sirriitti adda baatee metamorfikii gaarii kan isheen argatte kakwaara keessattidha. Waldaadhaan maal jedhe gooftaa Yesuus kakwaara keessatti? Maqaa bareedaa laateef dhagna koo jedhe. Hallelujah. Dhagna koo jedhe. Kakuu moofaa keessatti waan dhagna koo jedhu waldaa akkasiin argitan. Garuu bara Pentecoste waldaan ijaaramte hundinuu dhagna eenyuti? Dhagna gooftaa Yesuusidha. Dhagni gooftaa Yesuus immoo unitinsa hafuura qulqulluudhaan haareffame akka inni restored godhu godhe. Yaadattu milikinni akkasii Leviticus keessatti ta'ee ture. Leviticus keessatti luboonni corrupted ta'an lama Lewoota keessatti mana qulqullummaa iddoo waaqayyo jiraatu keessatti ol galan jennaani afurri waaqayyo rukutee isaan ajjeese. The same thing happened hojii ergamootaa keessatti. Mitire yeroo tokkummaa qulqullaa'e keessa corruptioniin gale namni lama du'an. Eenyu isaan beektusin? Eenyudhaan jedhe? Ela seera Lewwotaa boqonnaa 28 dhaqxanii yoo dubbifattani luboota lama du'e. Iddoo waaqayyo jiru unity waaqayyo haaressi keessatti corruptioniin jiraachuu hin danda'u. Unity sanaa ala kan ta'e hin du'a gatii ta'eef. Kakuu haaraa keessattis bara hojii ergamoota iddoo afurri waaqayyo unity tokko isaanii laate hojii ergamoota sana keessatti corruptioniin karaa nam lamaatti galeennaani yoggasuma du'ani. Hanaaniyaaf Saphiira hin du'ani bakka. Maaltu afura waaqayyo akka sobdan isin godhe isaan garaa tokkoof yaada tokkoon unity haareffameen jiraatu turan. Kakuu moofaa keessatti unitiin kun cabee ture? Eeyyee cabee ture. Akkuma namni cubbuutti kufeen cubbuun namaa yogguu xiggii yaabbate seera uumamaa boqonnaa 11 irratti ture. Cubbuun guddatee waaqa bira ga'a kan inni jedhe eessa ture? Seera uumamaa boqonnaa 11 irratti ture. Yoo naftanii na dhaggeeffattan nan xumura yoo raftan garuu nanni isaanii aboo እንቅልፍ መንፈስ የተወጋ ይሁን በአማርኛ እንዳውም እንጅሩ አረና ጩቡን ነማ ጥጊ ከንን ገኤ ሴራ ኡመማ በቆና ኩለ ተኮረ ቱሬ ሴራ ኡመማ በቆና ተኮረ ኩለ ተኮረቲ ነማፍ ዩኒቲን ተኮ ሀፌ ቱሬ ዩኒቲ ተኮ ከን ሳንጎዱ አፋን ሀፌ ፊ ቱሬ ላንጉዌጂ tokkitti duwaa ture akkuma neen gadda jedhe seera uumamaa boqonnaa tokko tura afaan tokkitti duwaatu tureedha macaafni qulqullu afaanichi garuu maal akka ta'e hin beeknu hammarraayyuu iskoolaariin nu galmeesse sin jiru garuu afaan tokko dubbatu waan turaniif tokkummaa korraaptii ta'e waan qabaniif waan korraaptii yaaduu hojjetan hundumaa eenyuyyuu dura dhaabatee kan hambisu hin turreedha mitire boqonnaa 11 lakkoofsa jaarraa dhaqxanii dubbifattan. Kanaaf maayidhan koottaa of beeksisna dhagaa walitti qabnee gimbii ijaarree waaqa wal qixxee wal keenyaa jedhani. Cubbuun kana caala jiraam waaqa wal qixxee of keenya maqaa keenya beeksisnaa jedhan. Waaqa yommuu akkas jedhe jarittiin afaan tokko qabdi afaan isaanii immoo afaan korraaptidii ta'edha. Tokkummaa korraaptidii ta'edha. Waan jallaa hojjechuudhaaf yoo kaate kan dura dhaabatu hin jiruuti. Waan namoonni hojjetanii waaqa bira geenye irra jedhan kottaa nuti immoo gadi buunee ilaallaa jedheen. Namatti hin tolu ol baanee ilaallan jenneem. Maal goone? Isaan hojjennee waaqa bira geenye jedhan. Maal goone? Otoo hojjetanii waaqa bira ga'uun jira ta'eeti gooftaa Yesuus dhufuun naman barbaachisu ture. hojjenne tu Yesuusin arganne ton ta'ini
hojii keenya golgoota irratti fixee nu argate maqaan isaa eebbifamu ameen jedhaa kaay hojjetee waa'ee koo waan hundumaa seerri kan sirraa barbaadu hundumaa gatii akka keef kan kaffalu hundumaa golgoota irratti hojjeteetu si argate Yesuus kanaafi hojjenne waaqa bira geenye irra jedhan gadi buunee diigne dheetu waaqayyo isa seera uumamaa boqonnaa lama irra jiru sanadhaam kotta nama dhaqne akka bifa keenyaatti uumne miti kotta ammoo dhaqne diigneetu afaan shee ol keessa magnaa jedhen gimbii isaanii diige tokkummaa isaanii diige afaan isaanis diige biyya lafarra isaan bittinneesseedha eddasiiti amaarinyaanis kan badhalate orominyaanis kan dhalate ingilizinyaanis kan dhalate hibraayistis kan dhalate armaayikis kan dhalate you name it male kushitic language homitic language malitic semitic language injiran ture duran argitani kun akka cabeen immoo waaqayyo cabsee nan bisne dhala namaa maal godhare haaresse nama wajjin tokkummaan jiraachuu waan barbaadu fitin dhufa isa fayyisuudhaaf immoo kakate karaa raarjichi Sofaaniyaa waaqayyo Sofaaniyaa boqonnaa 3 dhaqtanii yoo dubbifattani ani tokkummicha nan haaressaa jedhe yogguu raajichi dhufuudha Sofaaniyaan masiichi yogguu dhufu afaan isaanii hin haaressa tokkummaa isaanii hin haaressa jedha abeet Yesuus dhufuudhaan tokko taanee as teenye ameen jedhaa maaloo danda'anii wal faana ta'anii Yesuus jechuun hin danda'amu ture otoo taane ta'e otoo hafuura isaan taane ta'e yoomummoo kun fiixaan ba'e yoo jettani gaafa Phenxeqoosxee fiixaan ba'e gaafa Phenxeqoosxee garaa tokkoof yaada tokkoon otoo iddoo tokkotti walitti qabamanii jiranii maaltu irratti dhufeedha paaworii waaqayyoo irratti dhufeedha ameen paaworii waaqayyoo haa dhufu paaworii waaqayyoo akka dhufu barbaaddu sin waldaa waaqayyoon barbaanna waaqayyo tokkummaa keenya haa fayyisu ameen jedhaa shee kana maalaw yoo kana fayyisuudhaa baanne paaworii waaqayyo afurri waaqayyo nu keessa hin jiraata garuu paaworii waaqayyo manifestiin godhu kanaaf waaqayyo tokkummaa keenya haa fayyisuun jedhe otoo isaan maal ta'anii jiraniidha isa raajichaan bara sana keessa kuma meeqa dura isa dubbatame fiixaan haa ba'uudhaaf tokko ta'anii otoo jiraniidha malee Luqaas diingata jedhe mitim jechicha tokko ta'anii jiranii humni waaqayyo irratti mul'ateedha tokkummaadhaan gatii wal faana hojjetaniif gatii wajjin nyaataniif gatii wajjin kadhataniif gatii wajjin immoo dubbii apostoliikii hirmaataniif waaqayyo Roomaa raase karaa isaaniidha oh my goodness tokkummaa qulqullummaatiin waan waaqayyo fuulduratti karoorfame humni bira dhaabatu hin jiru haleluuyaa ela tokkummaa korraaptitiin iyyuu waan isaan ka'anii hojjechuuf yaadan kan qabuun jiru yennaan isa balleesse waaqayyo tokkummaa isa qulqullaa'aa sana immoo waan afurri qulqulluu keessa jiru eenyuyyuu kan dhaabuun jiru tokkummicha keessa eenyutu jira afura waaqayyootu jira akkati ta'eef kanaaf namni 12 namni duukaa butonni Roomaa raasanii biyya lafaa raasanii maaltu wajjin jira waan tureef afura waaqayyoo tokkummaa isaanii keessa ture afura humna hojjetutu humna mootota raasutu humna balbala gahannam cabsutu humna seexana waraanutu humna naafa diriirsutu humna gooboo qajeeshitu tokkummaa isaanii gidduu jira gaan tureef jedhe miti boqonnaa 2 irraa gaaf dubbifatan sodaatamuu guddaan naannoo isaanii tureedha waaqayyo sodaatamuu isaa humnaan waldaa keenyatti haa deebisu kana duwwaammoo miti maaloo ittiin hafuufime iskiriinii isatti aanu yoo jiraateef kana duwwaa miti maaltummoo fiixaan ba'eellee hambiraammunni guddaa jettanii Great Commission yookaan immoo ergama waaqayyo gooftaa Yesuusa guddichatu fiixaan baheedha mitire Phenxeqoosxee dura namni dhaqee lallabeen jiru bada nam tokko duwwaa argina apostolic sermonin inni jalqaba gaafa Phenxeqoosxeeti kan inni lallabame gooftaa Yesuus Maatiyos 28 irratti maal jedhee ture aaboon waaqaaf lafarratti naa kennameera kanaafuu amma maal godhaa dhaqaa nama hundumaa barsiisa cuubaati duuka buutuu koo godhaa jedhe garuu Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 45 kaastanii yoo dubbifattan immoo haa hubataniidhaaf macaafa haa hubataniidhaaf mataa isaanii yookaan yaada isaanii bane erga yaada isaanii bane booddee immoo gooftaa Yesuus akkas jedhe ijoollee yeroo gabaabaatti inni abbaan koo isinii kakate humni waaqayyo afurichi inni eenyu kakateedhe oh my goodness akka inni natti tolu jechichi inni abbaan
koo isinii kakate afurichi yeroo dhiyootti isiniin dhufa gaafa inni isinii dhufu immoo isin humna argattu hamma humnicha argattanitti garuu eessa hin deeminaa jedhe Yerusaalem irratti hin deeminaa jedhe hojii ergamootaa amma boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti immoo akkas jedhe ammas gooftaa Yesuus isin amma humni isiniif hin dhufa yeroo gabaabduu booddee humni isiniif hin dhufa humnichi gaafa dhufu isin biyya Yerusaalemitti Yihuudaatti Samaariyaatti hamma handaara lafaatti maal naa taatu jedhe dhugaa baatuu konaa taatu afurichi garuu hin dhufa jedhe akkuma gooftaa Yesuus jedhe gaafa Phenxeqoostee hillim jedhe irra buufate haleluuyaa ameen sirra haa buufatu afurri dhugaa boomsa afurri lallabu sirra haa buufatu afurri farfachuu sirra haa buufatu afurri fayyisuu sirra haa buufatu kana caalaa maaltu namatti tolare jedhe akkuma jedhe hirraawwateedha Phenxeqoosteen otoo hin jiru ta'eeti otoo hin taane ta'e nutu hin jirru turre waaqayyollee akkatti fayyisu karaa isaa isatu beeka argamuu keenya manifestidii kan godhe kan mirkaneesse dhufaatii afura waaqayyooti amen isa dura Giriikota Juushota duwwaa isa kana booddeeoo Giriikiin hin jiru Juushiin hin jiru hundumtu kan isatti amanan hundinuu maal fudhataniiru afurichatti mallatteeffamaniiru jedhama akkasin jedhu Efesoon haleluuyaa akkasuma jedhama Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 13 irraa isin warri dhageessanii itti amantan hundinuu afurichaan mallatteeffamtaniittu jedha Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 19 irratti immoo namni afura Kiristoos of keessaa hin qabne inni kan eenyu miti jedha kan Kiristoos miti jedha period ati kan Kiristoosi memmee warri ani kan Kiristoos jettan ayii ammayyuu namni confidence hin qabachuudha ati kan Kiristoosiin jedhe so yoo ta'e afurri waaqayyoon ni jiraatan si keessa jira jechuudha kana raajuun nun hin barbaachisu ameen jedhaa kai otoo si keessa jira afurri waaqayyoo karaa bifa ergaatiin dhufe akkasiin lafa dhiittanii wambarii cabsitan nu beeka garuu Phaawulos maayedha amantanii tutaanaan afurri ni jiraatan sinitti galeera sin keessa jira jedha isa booddee immoo afurichu sin keessa jiru taanaan isinu kan Kiristoos mitiidha maaliif afura waaqayyo malee eenyu Yesuus gooftaadha jedhee dubbachuu hin danda'uudha maqaa waaqayyo haa eebbifamu kanaaf maaltu ta'ee kanatu fiixaan ba'ee garuu kan kana hundumaarra caalummaa waa tokkotu ta'e isa jedheen xumura yoo isatti aanutti natti himtan xiksi baay'ee isinitti baay'isuun barbaada garuu nattaafu maaltu ta'e Great Commission fulfill gochuu caala Unity restore gochuu caala Jewish fi Gentiles tokko ta'uu caala Jewish fi Gentiles yookaan immoo Greek fi Yihudonni tokko ta'uu caala maaltu restore ta'e yoo jettani iddoo jireenya waaqayyootu restore ta'e ameen jedhaa kai kaayyo inni guddaan waaqayyo Phenxeqoostee fideetti raawwate seera redemptionii keessatti iddoo jireenya isaa deebisee haareffachuu yookaan immoo deebisee reclaimii gochuu ture maal iddoon jireenya waaqayyo harkaa badee ture iddoon jireenya waaqayyo hundumaa waaqa keessa miti jechuu dandeessu lakki waaqayyo hafuuraadha barreessanii biroota waaqayyo omnipresentidha iddoon hundumaa jiraataadha garuu inni guddaan waaqayyo uumama isaa nama wajjin jiraachuu tureeba intentioniin isaa ni jalqaba kana suuta jedheen dubbadha na dhaggeeffadha gaafa nama uume addaamii fi waan hin uume waaqayyo eessa kaa'e akkuma yeroo darbe Ingiliffaan jedhe gannata keessa Eden gannet keessa kaa'edha mini Eden ganneti hundumtuu jira jiraachuu hundumaarra kan caalu garuu eenyutu wajjin jira ture jedhame maalo waaqayyo jedha maalo namatti ulfaata waaqayyo nama wajjin maatii ta'ee jiraate jechuun presence waaqayyo argamuu waaqayyo maal wajjin tureedha nama wajjin tureedha iskoolaarii beekamaa tokko namni hundumtuu itti fayyadani Tim Mike Bible Project irra dhaqxe namichi barsiisu
akka jedhee dubbata. Anaan kan yeroo hundumaa mataa koo keessa lixee naa galee naa dhumuu dide namniif Waaqayyoo wajjin jiraachuu isa jedhu tureedha. Isuma immoo barsiisa waggaa guutuu. Namniif Waaqayyo wajjin jiraachuu inni jedhu warra Jiwishitti dhaqxanii yoo himtanii abaarsadha isaaniif. Waaqayyo nama wajjin jiraataan. Maaliif? Gaafa Waaqayyo jalqaba uume achi iddoo gannata sana keessa Waaqayyoof namni presensii walii keessa jira gatii tureefi maaltun turreedha sagalee Waaqayyoo. Rakkinnin turreedha. Mitire duutin turre, salphinnin turre, wal shoomuu wal shaaruun turre, qufaanuun turreedha. Maaltun turreen jedhe? Qufaanuun turre, dhukkubnuun turre. Garuu duuni jira machuma bakkee garuu ni najjeesu. Bakteeriyaan jira ta'ee hin beeku garuu uumama dhagatii ta'eef jiraachuu ni mala. Hin turre. Waay? Iddoo Waaqayyo jiru nagaatu jira ka. Iddoo Waaqayyo jiru boqonnaatu jira. Magaaluma marfame keessa Waaqayyo nagaan nama busha mitire. Hin jiru naan jedhan Waaqni si wajjin hin jiru naan jedhan ati garuu jirta jedhee rafeedha miti Daawit. Akkasuma miti faarfannaa sadiirraa. Hin jiru naan jedhan ani garuu inni naa kakatte Waaqayyo jirta jedhee tan rafeedha. Gaafan ganama immoo sumatu na kaasaadhaam. Maal confidence akkasii. Kakuma moofaa keessatti iyyuudhaam. Jirta jedhee rafe borissitu na dammaqsee ol na kaasaadha. Dhugumayyuu mootummaan Abesaloomin marfamuu biyya kudhanii samarsee otoo isa qabuuf jedhu Waaqayyo nagaadhaan bushee ganama nagaadhaan dammaqse. Gaafa ka'ee ilaalu Abesaloom muka lama gidduu rarra'ee du'ee arbule. Du'eeraam. Daawitin tokkos nee homan jenne Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 15 dubbifattanisin bakka akkasitti kana jechuudhaam gannatichi tureedha. Garuu namni Waaqayyo wajjin akka Waaqayyo jedhetti buluu manna akka mataa isaatti buluu waan filateef seexanaan goyyoome maal ta'eedha? Argama Waaqayyo keessaa ari'ameedha. Waaqayyo argama isaa keessaa isin hin baasin. Ameen jedhaa kaa'imaa. Gaafa argama isaa keessaa baanu mizirii malee wanti biraan hin jiru. Cinqatii malee, du'a malee, fiiguu malee, raafamuu malee, qolla'amuu malee, maraachuu malee, joonja'uu malee wanti biraan hin jiru. Namni argama Waaqayyo keessa jiraatu garuu otuma wanti nama qolla'u jiru, otuma wanti mizirii namatti fidu jiru, otuma wanti nama ajjeesu jiru nagaadhaan gabiitti jiraata. Haaleluyyaa. Maaltu adda yoo jettan argama Waaqayyoota hafuura isaatiin namicha keessa buufatee jira gatii ta'eef. Kun gatii dhibee fi akkas ta'an ijoolleen Israa'el gaabbanii turan Waaqayyo saba isaa irratti geevaappiin goone kun Waaqayyoof koonsidentii miti. Koonsidentii miti. Raajonni raajii turan Waaqayyo deebisee mana isaan ijaaraa jedhanii hawwanii turan. Garuu yeroo baay'eetti teempilii ijaaranii Waaqayyoon of gidduu fiduu yaalanii turan. Garuu teempiliin ijaarame hundumtu korraaptidii gatii ta'eef Waaqayyo amma immoo teempilicha duwwaayyuu diige miti. Isaaniin iyyuu egzaayiliif dabarsee isaan kenne. Garbummaaf isaaniin iyyuu jechuudhaam isaanumaan iyyuu ari'ee biyya ormaatti isaan kenne. Ammas raajonni dubbatan Waaqayyoon araarama mana isaa hin ijaara Israa'el keessatti mootummaa isaan deebisa jedhanii kakatanii turan. Macaafa qulqulluu keessa dhaqxanii yoo dubbifattan eeyyee isa booddee ijaaramee ture. Garuu manni qulqullummaan inni lammaffaa ijaarame immoo isa durii caalaayyuu korraaptidii ta'eedha. Maali gaabdiin namaa Waaqayyo bira hin jiru taanaan. Maaligaa raajin isan furu taanaan mootiin isan furu taanaan qalbiin isaa isan fayyisu taanaan eeyutu isa fayyisa abdiin hin dhume hin dibe garuu yaanni Waaqayyo inni boqonnaa lamarraa karaatti nafne. Ameen hin jettanii isa kanaan yaanni Waaqayyo cubbuu kee diddiirradhu jedhamee itti himamee namni yoo ta'uu baate iyyuu raajiin raajamee hoolaan qalamee re'een qalamee cubbuu namaaf waan hundumtu ta'e kun hundu argama Waaqayyo nama gidduutti ristoor gochuu dadhabnaan Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosin lafatti erge. Kakuun haaraa gaafa jalqabu qulqullummaa qulqullummaa Waaqayyo gooftaa Yesuus lafarra dhaabate. Ameen hin jettanii isa kana. Qulqullummaan Waaqayyo mana Waaqayyo muudaa inni hin qabne gooftaa Yesuus lafarra dhaabate nama wajjin jiraate. Waaqayyo deebi'ee nama wajjin jiraate. Eeyyee Waaqayyo deebi'ee dhufee lafa nama wajjin jiraate. Attam dinqiidha kun.
Attam dinqiidha kun mataa beektotaaf yeroo baay'ee amma har'aatti waan nama hin galle ta'e kan nama xaxe yoo jiraate isa kana anaaf garuu naa galee hafuura qulqulluurraa kan ka'e. Ameen jedhaa kamaaloo. Iskoolaarii baay'ee nama irratti kan irratti wal nyaatanii duris Calvin jedhanii Luther jedhanii maal jedhanii kan wal irratti nyaatanii sabjektii inni guddaan isa kana ture. Inni kan immoo hin bade dhiisanii badanii iskoolaarii baay'een attamitti waaqayyo nama wajjin jiraata. Catholic ture Mother Church in hunduma. Mother Church in shumti jalqabaayyuu har'a waaqayyo inni qulqulluun nama keessa jiraachuu hin danda'uudha rakkinni ishee inni guddaan. Nuuf garuu hafuura isaatiin golgicha nu fuulduraa tarsaase. Gara araaraatti nu waamee qalbii diddiirrannee Kiristoosin hafuura isaatiin baannee warra deemnu nu godhe waaqayyo. Maal akkamitti kun ta'e jettan dhufee Yesuus kana duwwaa ta'uu isaa immoo mitiidha kakwaaraan immoo Yesuus dhufee qulqulluu fi qulqulluu mana waaqayyo ta'ee qophaa isaa hin hafne maal godhe malee hunduma keenya iyyuu mana qulqullummaa waaqayyo godheedha. Kun immoo dinqii bira inni dhufuunu dinqii mataa nama naannessu ta'ee otoo hin dhumin waaqayyo lokki gooftaan Yesuus ofii isaa qulqulluu waaqayyo ta'ee hin hafne mana qulqullummaa waaqayyo ta'ee hin hafne maal godhe nama hunduma warratti isatti amanan qulqulluu mana waaqayyo godhee isaan hambise maleedha. Attamitti du'ee gatii kaffalee akkuma isiniin jedhe hundumaa dhimma keenya erga raawwatee booddee gooftaa Yesuus yeroo muraasa booddee afurichi hin dhufa inni gaafa dhufummoo inni yeroo hundumaa maal godhe si wajjin jiraata jedhe. Si wajjin jiraata jedhe. Kanaaf picture sana otoo isaan tokko ta'anii jiranii gara nama 120 jedha Luqaas gaafa dubbatu. Wanti abidda fakkaatu citee hunduma isaanirra bu'eedha. Meeqan isaanirra hunduma maachuudha karaa biraa manni waaqayyo nama hundumaa kana ta'e jechuudha. Oh my God. Petros qobaasaa miti. Duukaa buutuusa tokko qobaasaa miti. Hundumti isaanii gara deeman hundumaatti hafuura waaqayyootiin waaqayyo gooftaa Yesuusin baatanii biyya lafaatti deemu jechuudha. Kanaaf egaa Phaawulos warri amantan hundinuu hafuurichaan mallatteeffamtaniittu jedha. Tokkummaa kanatu har'a mana waaqayyooti malee walitti qabama kanatu mana waaqayyooti malee manni waaqayyo har'a Eden Gannat ishee fagoo nuti hin argine duwwaa miti. Waaqayyo kaayyoon isaa jalqaba akkas godhee warroota kana keessa jiraate warra kanan argine hundumaatti argamuuf kana godheedha. Dinqii miti kunam Kiristoos siin argama jechuudha. Maaliif mana qulqullummaa si godhate? Siin argamuudhaaf, siin lallabamuudhaaf. Siin nama hunduma kileem godhee hammatee sassaabbatee mana isaatti galchate mootummaa isaatti galchate redemptionii keenya immoo dhufaatii isaatiin conclude godhee xumuruudhaaf waaqayyo gooftaan maccaa hafuura isaa qulqulluutiin iddoo isaa iddoo jiraataa warra isaan shine godhee humna hafuuraan nu keessa buufate. Egaa inni humna isaatiin deebi'ee restore nu godhe waaqayyo. Kana jedhama. Raajonni illee abboonni amantii kana arguuf yeroo waaqayyo nama wajjin jiraatu yeroo waaqayyo nama keessa jiraatu yeroo waaqayyo waa'ee namaaf du'u arguudhaaf hawwuu turani garuu hin dandeenye isin bara keessan karaasaa kanatti waamamtaniidha. Karaa eenyu? Karaa hafuuricha kanatti waamamtaniidha. Inni kanatti nu waame waaqayyo bara hundumaa mootummaa waaqayyo shaayinii gochaa warra jiraatan godhee nu hambisu waaqayyo. Megalate fadame wae kanaaf yoo sinii galuu baate yu boodde sinii gala. Galanni siifaa ta'u. Maal jenne kan biraa? Maal dubbanne fidna? Waaqayyotu dadhabaa nama akka koo wajjin jiraate. Mootii waaqaaf lafaatu guddaa waaqaaf lafaatu na keessa jira saba isaa keessa jira. Waaqayyo si barbaacha raajii biran dhaqnu si barbaacha Priestii biran dhaqnu si barbaacha laga ce'uun nurra hin jiru. Obboleettii koo keessa jirta, haadha koo keessa jirta, na keessa jirta hafuura keetiin. Ati immoo nageessa. Ati immoo hin hojjetta, hin deebista, hin dubbatta. Firoota koo maaloo yeroo nanqate malee. Erga hafuurri waaqayyoo keessa keenya jiraate, erga waaqayyoo yeroo hundumaa sinniisu sirraa addan ba'u erga jedheeti.
maayni ree waaqayyo barbaacha gamaa gamatti nu fiiksu har'a. Bara duriyoo raajii duwwaatti dubbata waaqayyo. Kanaaf namoonni raajii barbaacha laga kutanii deemu Saamu'eel faa bira. Laga kutanii deemu. Nuni garuu laga kunni akka deemnu maaltu nu godhee waaqayyo tonu keessa jiru hafuura isaatiin. Baraka kuumoofa bara abaarsaatti of deebisaa jirra mi'a saba waaqayyo. Namoonni baay'eenis ana bira jira waaqayyo kottaa na bira ani sagalee isiniin baasaa jedhu. Kana jechuun simbiran jiru jechuudhaan karaa bira. Simbiran jiru ana bira jira kottaa na biraati. Hafuura waaqayyo fudhaadha. Hafuura waaqayyo garuu parakilitoo kosiniin ergaadha. Parakilitoo jechuun kan yeroo hundumaa nama wajjin deemu, nama wajjin jiraatu, nama dhaabatu, kan farti nama godhu jechuudha. Haadha ko hafuurri waaqayyo yoo si fayyisu barbaade harreeyyuu afaan saaqee, dhagaayyuu afaan saaqee, manuma jirtutti idduma sati barbaadetti sitti dubbata waaqayyo. Raajii hin dubbattu ati jechuun hafuurri waaqayyo si keessa hin jiru jechuu miti. Kennaa keetu adda malee. Kanaafu raajii barbaacha laga gama dhaquun irra hin jiru. Waaqayyo raajii waaqayyo hafuurri waaqayyo nu keessa jira. Dhukkuba yoo dubbate kan dhukkubni isa dhaga'u. Naafummaan yoo itti dubbate naafummaa isaa keessan kan sinii argu. Kan farti sinii laatu. Haala hundumaa keessatti jedhama. In any walk of life. Haala hundumaa keessatti inni sin dhiisu sin dagadhu. Otoo hafuurri waaqayyo libsuu ijaaf nurraa adda bata'eeti. Diinni keenyi inni aarinsaa yeroo hundumaa akka yeroon waan itti dhume fakkaate boba'u seexanni garaa nuun laafu ture. Garuu hafuurri waaqayyo inni yeroo hundumaa nurraa adda hin baane nu wajjin gatii jiru malee. Raajiin sinitti himaane har'a. Suma wajjin hafuurri waaqayyo jira. Mee ameen jedhame? Kun raajii wangeelaati. Wangeeladha kun. Hafuurri waaqayyo si wajjin iyyuu jiraan jedhe. Yeroo hundumaa yeroo dadhabdus yeroo laaftus yeroo jabaattus yeroo muduktus yeroo kuftus yeroo kaatus hafuurri yeroo hundumaa gara argama waaqayyotti si deeffatu. Mootummaa isaaf miicee si qulleeffatu. Prezensi waaqayyotti si galfachuudhaaf inni ganama si qabee si argate gara argama waaqayyotti si waame inni sirraa akka hin dambaaneef si kakateeraati. Dhaga'i dhukkubni keessaa dhaga'u diinni keessaa dhaga'u rakkinni keessaa dhaga'u seexanni isaa dhaga'u. Hafuurri waaqayyo inni jiraataan si keessa jiraan jedhe. Ameen jira jedhamee warri amantan. Jira hafuurri waaqayyo. Hafuura namaa miti. Hiyaaw የእግዚአብሔር መንፈስ ማክራባ ጋቱራ ባጀነ ሜጋሃዱቫ waaqayyo na wajjin jira. Waaqayyo na wajjin jira. Kana maaliin beeka? Yesuustu na du'e. Yesuustu na fannifame. Yesuustu qulqullummaa sanatti uffise. Araara isaan ayyaana isaarraa kan ka'e immoo ani mallattoo hafuura qulqulluutiin mallatteeffameera. Seexanni na ilaaluu hin danda'u. Balballi gahannam nan danda'u. Ergamaan seexanaa nan danda'u. Maaliif? Milikkita dhiiga hoolichaan irra jira. Hafuura jireenyaatu nu keessa jira. Hafuura nagaatu nu keessa jira. Kanaafu hafuuricha barbaada laga ceeyinaa. Gati laga ceennee isa argine miti. Isatu du'a ceenu argate. Fannoo ceenu argate. Golgotaa ceenu argate. Gati nuti hojjenneef nu argate miti. Hojjetee nu argate. Inni immoo sin dhiisu. Sin irraanfatu. Qobaa kee miti. Inni hamma dhufaati isaatti akka nu faana jiraatuuf gaafa inni dhufummoo mallattoo identitii keenyaa ta'ee gara jireenya bara baraatti nu dabarsu inni itti mallatteeffamne. Hafuurri waaqayyo hamma dhufaati waaqayyotti nu haa eegu. Waldaa